yaadannoo gootota qabsoo saba isaaniitiif jecha wareegamanii hanga ammaatti wareegamuu jiran kan yaadachuuf namuma irra tokko ol kaa. Gootota qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegaman yaadachuuf tokko lama sadi. Oromoo yooyya. Oromoo yooyya. Hiika guddaa yooyya. Jaarsa jaartii yooyya. Bak jiraatan harri geettanii saniin jedhu. Wal arguun iyyuu waan jajjabdu tokko. Oromoo jirtuu! Jiraanda bak nagaa wal gar waan jajjabdu waan takeeddu warra bak nagaa wal gar. Bak nagaa wal gar. Waaqi hartaan nu baree ufu quraanta nu dura gorsee guyyaadhaa wanti nu fideetiin jedhe bilisummaallee anu gahuuti. Ayyee bakka mattan bakka mattan ammatti waaqi nu daree dhabe. Jaalala Moogiltuu jaarraa abbaa gadaanfaan Sooriyaa deemanii leenjii fudhataniitu gara Itoophiyaatti as deebi'anii qabsoo biyya keessatti hundeessuuf yeroo turanitti Jaalala Moogiltuun karaa Affaariin dhufee jaarraa abbaa gadaan karaa Sumaalee dhufee Sumaaleen maal goote waggaa 4 ji'a 5 jaarraa abbaa gadaa Sumaaleen Jaalala Moogiltuun Oromiyaa seenee Harargee baa keessatti Charchar tirroo keessatti tuuru kaasu dargiidhaan wareegame. Seenaa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessaa. Akeekaaf kaayyoon kun akeeka dhugaa uummata Oromoo lafasaa, namasaa, mukasaa utuu nambisin bilisummaadhaan uummanni Oromoo akka jiraatuuf wareegama kaffaluu guyyaa Jaalala Moogiltuun Harargee keessatti meeshaa dhugaas erqabee kaayyoon adda bilisummaa Oromoo faajjii har'a nuti as keessatti dhaabne dhiigaaf lafee jaallaniidhaan dhaabate moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisa urjii qara soddomaan marfamtee gidduu ishee odaa taate gad dhaabate sun akka qoosaatti namni guyyaa sana gad dhaabate jechuudha. Kun agarraa gannoota 50ffaa lakkoofsisaa jira. Ammayyuu galman geenye daandiirra jiraa jechuudha. Bara 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafa chaarteera seenu wareegama qaalii kaabaaf kibbaan baaf dhiyaan wareegama qaalii ilmaansaa itti kaffalee Finfinnee gaafa seenu leencoo lataafaatu qabsoo gurgurateetu biyyaa ba'an. Warri kaayyoo kanatti cichanii hafan immoo namoota tuqane malee kaayyoon sun hin banne gaafa sanas. Warri kaayyoo kanatti cichan immoo kaayyoo kana hin sharamnu jedhaniitu bosonatti deebisan kaayyoo kana. Maaliif hidharee kaayyoo kanatti namatu itti wareegame, lubbuutu itti bade, itti qurxummiin nyaatame, itti awwaalli isaa bade, itti beekumsi gaa qabnee barnoota ilchaalaan keenya maastarii digirii diblooma kanaan beekamne. Halluu fageenyaan fayyadu dhiifne uummati bal'aaf jechuuf keenya miidhagne uffati bareeda hin beeknu jijjiiranne gabbachuuf osoo hin taane gara baasuuf osoo hin nyaanne cichaandii dubboo ishee micciiranne obsaan muranne qabsaawaatiin Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummurree jirra waan marayyuu guutanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhummurree jirra waan marayyuu guutanne. Qabnee barnoota ilchaalaan keenya maastarii digirii diblooma kanaan beekamne. Halluu fageenyaan fayyadu dhiifne uummati bal'aaf jechuuf keenya miidhamne. Uffati bareeda hin beeknu jijjiiranne gabbachuuf osoo hin taane gara baasuuf osoo hin nyaanne cichaandii dubboo ishee micciiranne
Obsaa murannoo qabsaawaatiin gara keenya guduunfanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhumurree jirra. Waan marayyuu guutanne Oromiyaa dhuunfachuuf qophii dhumurree jirra. Waan marayyuu guutanne. Oromiyaa wala boobsuuf nulmaan biyya uummata Oromoo harka kennuuf woboon abdii saba. Ofi bakka buunee irratti wareegamnu malee qabsoon abba qaba. Uummata Oromooti abbaan qabsoo kana isaaniif qoqamne hacuucaaf cunqursa saamichi bifu gargara jala isaan baafna. Qabeenya Oromiyaa qabdu. Fuunee uummata Oromootti gabaasna malee ofii keenya booqiin ijaarra. Uummata Oromootti mata. Borsimni ittiin bulmaata. Bulchiinsi Oromiyaa bor fedhii uummataatiin madaalame dhiyaata. Bulchiinsi Oromiyaa Ora bula jaar farmatu doyo. Amile amile. Thank you.